fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Jajjuu fi godina Baalee Lixaa aanaa Agaarfaa keessatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Bal'ina isaaf Jaalaqaafaan Ayyeeraa. Ciccitoonni kaayyoo waqaa jajjabeen gaara Cilaaloo Cibraan Baanolee godina Arsii Bahaa aanaa Jajjuu keessatti waraana piipii maqaa bobbaa irbuu shinniggaa fashaleessina jechuun bobbaate uummata nagaa jireenya dhorkuun mana keessa bosonatti baasuun dararuuf ganda keessa yaatu uummatatti birmachuun dhukkeerraa kaasee gara magaalaa Jimaatee jedhamtutti deebisee jira. Tarkaanfii kanaanis guyyaa dheengaddaa waxabajjii 4/2024 albuudotni Oromiyaa jibbitoonni sirna gabroomsaa Cibraan Baanolee aanaa Jajjuu kana keessatti waraana faashistii piipii irratti tarkaanfii guggubduu fudhachuun oliif gadi ari'ee battalatti loltoota 23 irraa ajjeesuun 9 madeessee qabeenya uummata isaa saamanii turan irraa buusuun uummataaf deebisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa itti fufuun korommiiwwan kibba bahaa Oromiyaa godina Baalee Lixaa aanaa Agaarfaa keessatti Cibraan madda walaabuu bobbaa irbuu shinniggaan diina iddoo qubsuma isheetti itti dhaquun aleelee mooricha keessaa buqqisee baasee jira. Halkan dheengaddaa waxabajjii 4/2024 godina Baalee Lixaa aanaa Agaarfaa ganda Odaa Naggallee keessatti galgala toora saayitii 2:34 irraa hanga saayitii 5 fi daqiiqaa 49tti diina iddoo qubsuma isheetti hirriba dhorkuun rasaasaan hiddee keessaa buqqisee baasuun loltoota 11 battalatti irraa ajjeesuun 13 madoo dandammii hin qabneen adabuun meeshaalee hedduu irraa booji'ee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Haaluma wal fakkaatuun mararteewwan sabaa qaqqaaliiwwan waraana bilisummaa Oromoo dheengadduma waxabajjii 4/2024 godina Arsii Lixaa aanaa Dabbaa keessatti bobbaa irbuu shinniggaan waraana faashistii piipii bakka isheen jirtutti tarkaanfii irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Kutataan sabaa WBO'n aanaa Dabbaa ganda Maqallaa magaalaa Birbirsaa jedhamtu keessatti diina mooraa 2 qubattee uummata nagaa hidhaa ajjeesaa reebaa qabeenya saamaa fi gubuun gocha aadaa fi safuu uummataa cabsaa turtee fi itti jirtu mooraa 2tti marsee rasaasaan akaa'ee mooricha keessaa gugsee mana hawaasaatti baqachiisuun loltoota 15 irraa ajjeesuun 21 madeesseera. Meeshaalee kanneen akka saanduqa rasaasaa, bilbilootaa fi quunnamtii waraanaa irraa hiikuun moonaa qabsoof galii godhee jira. Kana malees meeshaalee isheen nyaata itti nyaattu, uffata ishee halkanii fi guyyaa hedduu jalaa barbadeessuun mooricha onsee jira. Kana malees korommiiwwan gaara sannaxaa humna birmannaaf gara magaalaa Birbirsaatti baatee hattee itti hidhuun bittinneessee iddoo lolaa hanqisuun of booda deebisee jira. Warqeeleen Oromiyaa qaqqaalii walilmaan sabaa WBO'n godina Arsii Lixaa aanaa Dabbaa ganda Maqallaa iddoo addaa Safaraa jedhamtu keessatti bobbaa irbuu shinniggaan tarkaanfii laaleessaa fudhate kanaanis loltoota piipii irraa 23 ajjeesuun 11 madoon adabee jira. Lola guutuu Oromiyaa keessatti WBO'n bobbaa irbuu shinniggaan labseen kan rifatte waraanni faashistii piipii bakkoota hedduutti gamaggama jechuun qondaaltota sadarkaa gadii waliin dhimma riphee lolaa fi farra riphee lolaa jechuun leenjii fi haaromsa kennaa fi kan jiru yoo ta'u tooftaa fi barnoota kamuu waraana goyyomsaa fi maallaqni walitti qabee waliin jiraachisaa jiru. Kanaaf yoo kennames sochii WBO bilisummaa fi walabummaaf taasisuu dhaabuu hin danda'u jechuun hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa ibseera. Godina Bahaa Wallaggaa ona guutoo giddaatti hawaasa hidhuun cimee itti fufe. Dabalata isaaf Jaalnii Moonaa Faayisaa. Uummata nagaan jiruu isaa geggeeffatu waraanni goolessaan Koloneel Abiyyi Ahimad teessummaan baase uummaticha boqonnaa dhorkachuun qeessabba guddaatti guyyaa guyyaan gaddawwisaa jiru. Waraanni uummata gara laafessa kana akkuma barbaadetti yakka fedhe irratti raawwachuun Itoophiyaa dullatti utubaa jiru. Waraanni maafiyaa piipii godina Bahaa Wallaggaa ona guutoo giddaatti uummata nagaadhaan dararaa jiraachuun ibsameera. Waxabajjii 1/2024 halkaniin mana namoota irra deemuun balbala isaanii irra seenanii namoota maqaan isaanii Badhaasaa Galataa, Malkaamos Maaluu, Indaaluu Galataa, Shifarraa fi namoonni hedduun sababa tokko malee qabamuun waajjira poolisii aanichaatti hidhamanii jiraachuu ONM jiraattota irraa odeeffateera.
Aanicha keessatti maqaa woboo jedhuuf dura qabuun sarbaminsi mirgoota namummaa irra deddeebiin gudeeddii hawwan Oromoo irraa qabee hanga saamicha seeran alaan hawaasa gidirsuu fi ajjeechatti taasifamaa akka jirus jiraattonni kunneen dabaluun ibsaniiru. Godina Bunnoo Beddellee Ona Cawwaaqaatti waraanni PP mana hawaasaa guban. Bal'ina isaaf jaaleeraan gameessaa. Duula qindaa hidhaa saamicha gubaatii fi ajjeechaa murni bilxiqinnaa maqaa qabeenya hawaasaa qabeenya diinaa jedhuun raawwachaa jiraniin golee Oromiyaa mara keessatti qe'ee uummataatti gadda uwwisuun namoonni hedduun sadarkaa ofiin of ajjeesuun ragga'anii jiru. Godina Buunoo Beddellee Ona Cawwaaqaatti waraanni murna garboonfataa PP guyyaa dheengaddaa jechuun waxabajjii 4/2024 buufata torbaffaa jedhamu irraa mana namoota maqaan isaanii Asanaa Himedee fi Jibriil Abbaa Maraa jedhaman jalaa gubuun himameera. Namoonni manneen isaanii jalaa gubate kunneen namoota nagaa hojii qonnaa dalagachuun ofii fi maatii isaanii jiraachifatan malee siyaasa kamuu keessaa quba kan hin qabnee fi hojii qonnaa isaanii irratti qofa kan xiyyeeffatanidhas jedhan jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan. Kana malees buufatuma sana irraa gaafa waxabajjii 2024 namoota maqaan isaanii Ahmed Abdallaa, Jamaal Idris, Umar Aammee, Aadde Sa'aadaa fi kanneen biroo hedduu hidhamanii jiraachuu fi onichatti dhiibbaa mirga namoomaa daran hammaachuu jiraattonni gandichaa irra deddeebiin arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Godina Tashaggar Ona Midaaqanyitti barataan yuunivarsiitii tokko loltoota PP'n ajjeefame. Dabalatasaaf jaalmooyii sabaa. Kolonel Abiy Ahmed diinni isaa inni guddaan yeroo ammaa dargaggoota ola deemoo bor biyyattiif abdii ta'an hawaasa keessaa filee ajjeesuu irratti xiyyeeffate koree nageenyaa hundeeffataniin duula ajjeechaa irratti raawwachiisaa jira. Waraanni ola deemaa duguugee lafarraa fixaa jiru kun godina lixa Shaggar Ona Midaaqanyii ganda Qarmii Gurranee jedhamu keessatti barataa yuunivarsiitii kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Shaashoo Laggasaa yookaan Daanii jedhamee beekamu obboleessa keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun gaafa waxabajjii 2 bara 2024 rasaasaan rukutanii ajjeesuun himame. Dargaggoon kun yuunivarsiitii osoo baratuu maatii dubbisuuf gara manaa kan galee fi waraana sirna nama nyaataa Abiy Ahmediin lubbuun isaa darbuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Godina Qellem Wallaggaa Ona Daallee 3tti daa'imni ganna 12 achi buuteen isaa dhabame. Jaalguyyoo Jaarsoo waan qindeeffate qaba. Akkuma namni badii kanan balleesse jedhamu murni PP muddamama eeggaluun daa'immanumaan beekni dabalate namoota hedduumanidha. galchee dararu adiisuuf achi buutee dhabamsiisuu hojii dileessa godhate irratti hojjechaa jira. Akka kanaan godin Qellem Wallaggaa hundaallee sadii waraanii maafa PP ijoollee ola deemtu funaanuun achi buutee dhabamsiisaa jiraachuu jiraattonni himan. Gandi Caammoo irraa muca maqaan isaa Gammachuu Taayee jedhamu kan umriin isaa waggaa 12 gaaf caamsa 28/2024 waraan bilisummaa Oromoo tasu qubate jechuun qabanii erga guranii hangarraatti achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akkasumas sunicha waraanii PP uummata wardiyaa eega jechuun dararaa kan jiruuf namni wardiyaa bahu didammoo adabbiin isa cimaa ta'u jiraattonni kan dubbatan yoo ta'u sabab kana hojii qonni isaan irra dadhabanii galuun eegumsi bahuu rakkachaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan.